أما خلينا مبارك كنو انت لا تكت الفيض يتري أمتا كان أثرتي كف كف قوتني إذا أنا مش كبكرمت الفيض برا تكونوا بكرمت ليرا خاني كان نونغ تركته شنكتان أمتا يا كانت أبدان وقالوا بچيوته أتي مبارك مسمى أمتا وريرتان ترى تكنا ما ألفاي جتان ترى تك أتي اللي أماري فان ألباته ملك جغنانو جتا منامن سكاينو تكالله مبيجا إكناك so amma booda amaariif fayyoo waan feriyaare oromoo hin arrabsuu yoo jette shahaadaa oromummaa si qabsiisa isa girrigirri biraa an keessan seenu abbaa dubraati habibi soddoota baay'ee اوكي argamu jira انا allaqe اللي dhaqaqe Kofarati اوكي doktor manni kun mana namicha kee baranaati qageema si taphachiiseetti duulamaa ture beeksisuuf hin dirqama ta'a mana namicha keetii jirra eshi namicha kee yaadatte walda gorgis akkasi aboo amaaritum warqiidhaati achi gali yuusishaa ibsaatin deebiini جرى سنمو ee kophaa ايام ofii جيتوري deebiin aboo achiise bar gali wallahi natti hin jere si abbaatee namichi maraate moo abbaatee jennaan yeree abbaat atti uta addi gambicha jennaan leenca kan akkana gadhiisee bar oromoon osoo abbaa kiyya jetteeni kun gowwaan na nyaatu wala jettisitti kennitu araadaa hisbino wallaahi anuu yuusi wajjiin galaagali deemi doktor intalli kee erga dhufte maashaallah akka tokko hasaabii jira ture antee qallaal cinqimee ka keessa tarree yaani fuulli kee irgixanyaan irratti osoo si taate qaata miidiyaa irratti boottee uummata illee boochifte natti cululuttee ajedhu ee sitti tole ajedhu maashaallah samoonii bar laayif irraayyuu qaata asirra tiktook irraayyuu bade yaani finfinneetti gizee afur gaddeebisanii achirraan jiddatti gaddeebisanii achi keessa bulte guyyaa lama jiddaanuu bulte boolee keessa kasilaa qabanii biyya darban bochisuun gaasa tokko lamaa diireetaadha inni kun qallaal wallaahi silaa ummata kana boochifte quraana qabattee bootta si waasasi taate kun wama jirtu isii takkitti fiduuf tikkeetii yeroo torba mureen tikkeetii torba laa ilaaha illallah kunoo reedii gaa anaaf reediin seenaa keessatti isirratti wallolle reedii adamii wallolle isin dhufnaan arrabam wal arrabsine yeroo jalqabaati laa ilaaha amma jaalli maalii jettan kun dhiifama gaafataara ummata oromoo gurbaan Jaal maali jettu? jiidhaa Jaal wayii maali? jalqatti dhiifama gaafatan san illee lakki bonjaal siin hin jedhu siin immiyyee ibsa amma ibsaati faate amma yoo waan gootatti seenutte taate ummanni yeroo kamuu nama dhuunfaa tiktookara xixiqqoo tanniin biyya arabaa tanniin miti abiyyii fi yooriin faayyoo oli homaa rakkoon qabu ummata akkanumatti feetu sitti balleessanii lafaa kaanilee sin tuqanii feetu balleessuu baatanii jilbiiffattee ummata dhiifama gaafattee shahaadaa si qabsiisu. Kanaa miti akkana jala jettee mormii ka qabu taate gaafa bilchaatte dhuftaadha bira gabbuu hundi keessanuu hallaqa dhaqaqe karuma afaan hin beeku. Ka kanarraa hafe maaliif akkana siin jedhanii akkana siin jechuun qabanii who are you? Ummanni abbaa fedhee waa jedha jala kanatti koomentii. نو نو دكتور akkasii miti lakki laali ummata kana dhugaadhaani oromoo miti ani mililikii jedhee dubbachuu kiyya afaan of isheen wayitiin jira maaliifeen oromoodha ummanni ummata harkan umure ummata seenaan taani nurratti hojjete ummata san jechuu anu sheeneen jira sheenaan qaba maaliif namni ni haara namni miira keessa hin galle hin jiru beeki so doktoriyyee jalataa nol deebi'aa namichi maqaa waamamnaan obboleessu qabrii keessaa ba'anii dhufu geema gurbaa gadi bu'ee dhaggeeffadhaan haa dubbatu gaachanan qaba obboleessu gaachanni koo rabbi Ayyee rabbi si eegu inshaallatis Ayye. kanaafuu walumaa galattuu tuni balleessaadha ammoo uummanninis na dhiisuu qabanii waadaa walii galuu qabna anis Ummanni feru si dhiisuu baata maftuun oo hizbi. Yoo ummanni akka si dhiisuu barbaadde ati miidiyaa dhiisuu obboleessa waan dhugaa sitti hima. no jechi kiyya eegaadha waan isaan jibbin daleeynetti haa maal godhun
waan isaan jibbuun dalagu jedhee waa taa'e kan Sila galee warri miidiyaa kun bar, si warri miidiyaa kun osoo namni sheekaa daawwaa himaa jiru nama arrabsaa bar maal taate ati maaliif si dhiisan huwa eenyu ati? Wallaahi waan kana ina. Osoo ati waan rabbi himaa jirtu si arrabsa uummanni. Inshaallah. Inshaallah. Warri Kanaafuu TikTok suni kun jechuun. badii taate fudhadheen jira. Eh? Suni badii akka ta'e itti amaneen jira nu. Hayyee gabadii ta'uu amantee itti gaabbite shihaadaa Oromummaa si fudhachiifna ol qabii harka kee akkatti guutuu shanacha. Ta shihaadaa ta amantii takka ta sheekota bira dhayxee quba akka ol qabdee shihaadaa qabatta ta Oromummaa quba shanani. Odaan shanii sirni gadaa shanii waan ta'eef quba shanan ol qabe akkatti harka shanan. Hayyee. Gasiisi kaameraa akkan ol qabe akka mul'attu. Ol qabe akkatti. Ustaaz Abu Sabraddiin illee ol galchi. Eh? Ustaaz Abu Sabraddiin illee ol galchi. No, anta Oromummaa si qabsiisara akka amantiin ani ilaallatu obboleessa waan sheekaa miti yaani. San booda Oromummaa eega finneen baana. Oromummaa eega finne booda. Dubbii wal keessa na jala laaqiin anta shihaadaa ta Oromummaa ta akka pirezidaantii maammee faa mucaa artist jedhii maammar tokko faa kan duraan Amaara wajjin Oromoo arrabsaa ture qabsiisan si qabsiisu ta Oromummaa ta Oromoon guutuun si dhiiftu. Hayyee tole walii gal. Oromoon pheenxee qabdi, kiristaana qabdi, islaama qabdi, Oromoon waaqeffataa qabdi, waa hunda qabdi garuu walumaa galatti ka dhiiga kee ka Oromummaa shihaadaa si qabsiisee bishaan miliksirraa dhaqee Oromootti si deebisuuf yamma. Tole walii galle. Ol qabi harka kee. Amma booda Amma booda ani jaal ibsaan ani jaalibsaan yoo Namiini Oromoo miidiyaa. ganee duniin ilmaan milik faarsee Oromoo arrabse. Jed Neetwoorkiin tiin akka qabde maal jette? neetworkiin si qaqqabe. Amma booda Amma booda an jaal ibsaan an jaalibsaan damiinni miidiyaa laala uumaan jedhe jedhi isa itti deebita. An jaal ibsaan amma shihaadaa qabataa jirta Jaal ofii Ibsaan. guddisin. Yoo Hayyee Oromoo jaalibsaan Amaara faarsee Oromoo arrabse. yoo Oromoo Ilmaan minilik Amaara faarsee faarsee Oromoo Oromoo arrabse. ilmaan Minilik faarsee yoon Oromoo arrabse. Akka minilik osoo lubbuun jiru dhudhuufaa uummata keessa deemuutti hundumti dhuufuun qabatin. Akka Minilik dhuufaa Finfinneen tiyya jeetti dhuufuun Waan qabatin. an jedhe qofa jedhi. Waan an jedhu qofa jedhi. Lakki haa hodhuun dhuufuun qabatin gisee naan salphisiin qaama nama hedduu Akkas gaa amma ati milikiin bartee Oromoo arrabsee miti. Yoo amma booda itti deebite dhuufuu qabachuu hin dandeettu jechuun yoo deemtullee dhufta nama keessatti illee masjiidatti illee bakka hundatti xuut godhaa deemtu. Minilik akkasii bar wallaahi dhuufuu qabatuu hin danda'u. Ta dhuufuu tan uummannichi deemee dhuufuu na hidha laal keessana dhabaarin kaa doktor keessana dhabaarin kaa. Yaadaa keessana dhabaarin. Takuttee miti barta dhuftuuf jedhaarra. Ayyee tole rakkoo qabdu sarma keessa hunda dhabaarin kaa baarsa. Amma shahaadaa Oromummaa fudhataarta. Abaarsa miti. Ayyee. Ati waan feete hoo miidhamte saba kee ganuun qabdu jechuudha shee maanan ayaatota kana. Ayyee tole walii galle inshaallah. Yoo mannillee na tokko mannillee dhuufuun qabatu haa. Jaalibsaan nu rabbashin. Shahaadaa Oromummaa qabachuu feetama qabachuun feetu. Doktor ittiin jira bar sirriitiin qabatu jira bar waan isin jettan didaan jiru. Waswaasa keessa jirtaa bar. Waswaasa haa bar odoon bar itti deebuu guyyaaf hin sodaatin uummata achi deemee dhuufuu na hidhuun harkee bar. Kunoo sheeriin sirrii Diini ka uummataa dhiiseti. Ayyee. Ati ka uummataa dhiisi wanni si fayyadduuf maali beekta tamilik tanaan kakachuun amma achi yoo haga feete miidhamtellee Amaara faarsitee Oromoon arrabsitu saba kee caalchifatta kanaaf. Aarii namaatiin akka argite taatiin sodaatta waan ta'eef. Irbuu seenaa jirta waadaa. Walii galle walii galle. Si galee Saba kiyya caalu hin jirtu ayyee.
Waa'ee namaa achi kaa'i ammati. Waa'ee namni gana akkas na gora akkana na gora dhiisi. Kaa'isan dagadhu. Dagadhu akka fedhan si haa godhani. Garuu waan amma waan akkanatti qabu maali amma achi yoo an si arrabse yoo mubaarak si arrabse abbaan maan fedhe sheekif qeesiin Oromoo yoo si arrabse sababaa namoota muraasa tiktookii fayyadamanii jettee saba guddaa irra dhalatte kana hin gantu waan har'a jette kana ijarroo si dhufa waan ta'eef. You know? Masi galee? Egaa Oromoon bar warra miidiyaarra jiru kana qofaa mi lafallee jira bar. Lafarra jira bar hawaasni bal'aan. Ammaan Oromummaa keessatti akka sibiilatti si jabeessuu fi wanni shihaadaa kana si qabsiisuuf. You know? Ayyee rabbiin waa jabeessa. In sodaatte sirraa qannasuuf bakka milikisan dhiibu waan biraa dhiibuusu. Narraa qannasee. Tamiri liqillee taatu rakkoo qabdu ta dhuufuu sanarraa. Wallaahi itti deebuu yaada qabda akkas taanan shahaadaan ta'e guutuu miti. Bakka dhuufuu sanarraa dhiisa haati waan biraa Oromoo achirratti malee si hin fayyidisu shahaadaan Oromummaa achirratti guutu. Achirratti guutamtiif Oromoo. Ati arraa ajandaa afaan Arabii jettee boru itti deebitee uummata kana dhuftee milikii farsudha. Achirratti malee sirraan amanu uummanni. No dhugaa rabbi ittiin deebi'u wallaahi ittiin deebi'u itti deebi'uu rakkoon qabu Oromoo arrabsuu jechuun wanni arrabsan hedduudha Oromoo achittuu Oromoo arrabsuuti dogoggora ta'uu hin beeka Oromoo sabaan irraa dhaladhee ifiin arrabse malee namaan arrabse kan inni arrabsees ifi malee suni gogummaa takka wallaalummaa jaamti ifiin arrabse ammoo dhuufuun qabatiin bakka jette tana qaallicha tokko biyya teenya re'ee namaa fuudheeti maa re'ee fuutaa innaan boo re'ee magaalaa keessee gurguratee gisee deebu amma booda re'eetti fuunettee ni kakattaa jennaan ni kakadhaa je mee dhuufuun narraan citinii jennaani hayyee narraan citinii je gurbaan torbaan akkasii dhuufaatuma deema bakka deemutti irraa citu didde dhuufuun. Incittu badduudha namarraa incittu wallaahi. Kanaafuu rakkoo dhagaa nama keessa taa'urraa galtaa bakka sargii taa'uu hin dandeessu bakka aruuzaa dhaquu hin dandeessu taaziyaa dhaquu hin dandeessu afooshaa deemuu hin dandeessu kophaa baata hamtuudha isiin tun. Fede. Akkam si goonare?